Hai pranki godhee pranki ta'ee dhiiree keerishaal. Dhugaa yoo dubbata wayii jedha kaa. Dhugaa dubbadhu jedhama yeroo nama uke jechuudha. Nagaa siniifaa hunda keessaniif hojjirtu warri maatii ifaa jireenyaa taatan nagaa keessan ay nagaa kootti galata waaqayyo baga eeggamtanii baga gargaaramtanii yeroo kana keessa sin jechuun jaaladha. Akkasuma warra like sharing goone share godhaa kolfamaa dhufte kookinoo jettanii dur jechuudha yeroo nuti kokkofallu yeroo waan ta'ennu yeroo maatiin keenya gabaabaan jechuudha yeroo maatiin gabaabaan karameellaa shankora siibitee dhufu godhanii kokkolfaa tattaphachaa maatii eenna jechuudha. Kana maal kokkofaltaati moo jettanii sinittani moo jechuudha. Kanaaf yeroo isaan amma gabaadhaa dhufanitti maal gochaa eenna kokkolfaa bakka karameellaa nyaanna waan ta'eef akkasuma shankora nyaanna waan ta'eef sin jedha. Ani karameellaa nyaachaa gudadhe kanaaf akkasitti bareede jechuudha. Bosobbosi kanaafan ta'e dhaggeeffadha karameellaan bareeda keessattuu karameellaa dasitaa jedha saffaa jechuudha akka biyya keenyatti jechuudha. Har'ammoo ijaan yaadachiise kanaaf akkasiidha. Kookii maal qabatte kokkolfaa dhufte yoo jettanii hanga dhumaatti na wajjiniin taa'ee hordofaa ifa jireenyaa kana laayikii godha sheer godha jajjabeessa maal jechuudha. Akkasumallee warri maaliif badde yaa kookii yuutuuba keetirra wargettanii dhugaa dubbachuuf nan dhufa. Hanga xiqqootti malee duraan ganni sinnan dhiirama birraan bari'utti amma birraan bari'eera waan ta'eef nan dhufa. Akshiri sin jedha. Kanaaf dura laayikii godha sheer godha sabiskiraayib godha innota sadii bichaadha miti godhaatiin jajjabeessaa sin jedha. Kanaaf maal jechuu barbaade warri maatii hin taane fi maatii ta'aa fi jajjabeessaa wachumaan guddannaa Oromoo maalodha maaloo garaa walitti jabaan Oromoo miliyoona lakkaawwama miti maalodha garaa walitti jabaachuun kun akkasiidha. Jirtu jira nagaa kootti galata waaqayyo. Akkasuma maal qabattee dhufte yoo jettanii ifaarratti piraankii godhee bobboochisuuf dhufe jechuudha. Hanga dhumaatti odoon hin daawwatin hanga ishiin boochutti dhiisu. Piraankiin kun immoo maalirraa uumama? Hin beeku garuu maalirraa kan uumamu. Kanaafuu tokkoffaasin na wajjiniin ta'a. Laayikii godha, sheerii godha. Hanga dhuma viidiyoo kanatti daawwadha. Kookiin maal qabattee dhufte yoo jettan kaammaan irraan baase isinitti hima. Akkasuma maal isin jechuu barbaade anis amma xiqqoodhaaf malee yuutuubii keerratti nan deebi'a. Hin beeku. Waan tokko jalqabdee jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko jalqabdee yoo galmaan geesse bareeda garuu anis itti deebi'an hojjedha. Hojjechaa jira garuu ofii kiyyaaf liivirratti seenuu akkasumallee malee viidiyoo irratti gallakkisaa hin jira. Ijoollee baay'een ilaalu ijoollee baay'een immoo ilaalan jechuudha. Kanaafuu mee walaa jabeessinu walaa guddifnu Oromooti yaa wajjin guddanne bareeda koo maal jechuudha. Ara ani koo dur jechuudha. Yeroo TikTok irraa taap godha sheer godha laayikii godha sabiskiraayib godha dasanii maaliif asoo irraa yaa ooluun jedha. Kanaaf maal barbaadini sun ikkoo birrii qabadhan ikkoo namni YouTube namni TikTok dalage ikkoo miliyoona lakkaawwan malaaf isinitti hima miliyoona lakkaawwan YouTube TikTok isaanii. Kanaaf yaa oolu malee kiseen isa yaadatti boora. Kanaafuu yaa oolu malee sim jedhanii miti ikkoo. Kanaafuu waan baay'ee of keessaa qabdi beektu TikTok sun tokkoffaa birreerree hin qabaa tokkoffaarree namni irree si bara. Namni irree si bara akka YouTube miti jechuudha. Kanaafuu akkasumatti isa kanas sheer godha maalidha. TikTok irra malee asirraa sheerii walii gochuun hin danda'amu moo? Har'ammoo maal sheeridhaan kaate kan jennis hin jedha. Kanaaf anis gara YouTube kootti nan deebi'ee yoo waaqayyo jedhee nan hojjedha. Hojjanni immoo kaffii xambaan naa godhu irratti hojjennan dhugaa dubbachuu fi miidiyaan hin guddanne hin jiru. Tokkoffaa waan gaarii irratti hojjette yeroo ammaa garuu immoo miidiyaan maal jaalata seetan isa kolfisa wal arrabsu hin jaalata garuu immoo achi keessaayee hin jira miidiyaan jechuudha.
miidiyaa irratti sirriidhaan hojjennaani miidiyaan hin guddanne kamiyyuu hin jiru. Fakkeenyaaf viiyuusaa guddaa ilaaltanii wayii immoo bakka sabiskiraayii isaa guddaa osoo hin taane namni tokko nama lama osoo ilaale tokkoffaa ilaallamuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafi laayikii godhaan isheettis anis nan dhufaa nagaa bachaa jirtu maaliif irraa baddee yuutuuba kee jira naan jettu faarfannaa minaan galakkisa kan eegale dubbadhe. Kanaafuu isinis na jajjabeessa na waliin taa'e amma gara biraakkeetti isin dabarsan wajjin ta'a yoo ishiin irra jiraatte dawalee isin dawala. Na jalaa kaasuu diddeetti fakkaatee irra hin jirtu. Yoo na eessa jirti seetiin ishiin yuutuub irra jirti natti fakkaate. Qoosan hin jiru irratti bilbiluu waan feetee hin dhiyeessu jechuudha. Kanaafi maarsin jechuu barbaada. Tokkoffaa barumsa qabaayii maal maqaa isaa biraankiin kun natti fakkaata garuu barumsa qaba qaba natti fakkaate. Kanaafi irraa eegaltoolaan irra hin jirtu itti haasofna. Kanaan maal jechuu barbaade waan xiqqoo yoo hojjenne jechuun namni tokko yoo hojjete malee bakka guddaa hin ga'u miti. Yoo bakka duraa kee yoo jammarte waan hunda akkuma biyya ormaa yeroo hin deemne jennee tattaafannu kana dhugaa dubbachuuf amma biyya san deemnu xiqqoo ciibsnee hin bullu hirribni keenya asii bakka fakkeenyaaf ani maal jechuu barbaade sirratti namni tokko yeroo hojiidhaaf ka'u bakka intini jedhe nuti yeroo biyya kana dhufnu maal jenna amma biyya san gadhuu abaluu achi dhufee waan ta'eef amma biyya san geenyutti waliin jenna miti dhugaa dubbachuu. Hirribni dhugaa dubbachuu yeroo biyya kana dhufu hirribni hin qabne siruma yoo mannaqee argaa yoo jechuun bakka namni yeroo achi fidee mana fa'aa ijaaree bakka birrii maatii isaaniitii kennu bakka ani maal hin jedhu ofitti naara barumsa kiyya addaan kutuun kana tokkoffaa jechuudha. Dhugaa bakka karoorri kiyya tokkoffaa akkoo nama rakkatee nama biyya kana dhufee Itoophiyaa keessaa dhufee nama asitti rakkata jedhu tokko hin arginu. Aduu kan argine erga biyya kana dhufee malee bakka yoo dhufte namni akkas rakkadhe siin jedhu hin jiru yoo rakkadhe akkas yoo jedheeyyuu bakka dhugaa nutti fakkaatu wayin immoo maal akka nuti hin deebine inaafadha namni dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hojiis gaafa jalqabu akkas jechuudha hirriba malee bulta jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kana keessatti immoo baay'ee ulfaata golli hormaa keessi ijoolleen dhugaa dubbachuuf ani jechuun asirraalee dubbachuu hin barbaanne garuu maal jechuu barbaade akka argaa jiru kana miidiyaa irratti kuni barreesse bakka nan du'a guyyaa kana jedha. Kun immoo kan akkana godhu intini osoo hin taane maal maqaasa hojiis dadhabbii osoo hin taane seexana dhugaa waaqii jechuudha. Seexana irra caala koo ijoolleen keenya eessa oolu miidiyaa tiktookii kana wal arrabsa yeroo ammaa kana keessa immoo intini geemidhaan wal qabate jecha waliin argitu. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee ilaaluus baay'ee intini jedhus garuu immoo bakka miidiyaa dhumarraa wal arrabsaa oolu jecha hin taane waliin jechuu jedhaa oolu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi bakka arrabni fakkeenyaaf dur qofa akka beekutti matsaafni qulqulluun maal jedha seetanii isa si arrabsanitti marsiin deebisi tokkoffaa isa karaa kana yoo si qabale karaa kana itti qabii jedha sagalee waaqayyoo. Garuu amma immoo musliiman jedhamu kiristaana jedhamu guyyaa mulu wal arrabsaa oolu jechuun ani beeku akka matsaafa keenyatti namni sun dabasitti deemate dabatti deemuu hin qabu. Yeroo ammaa garuu yoo namni tokko si arrabse fakkeenyaaf namni tokko si arrabsinaani mata duree isaa godhadheetti nan dhaqee arrabsa. Kun ikkoo irra dhaloota keenya kan jaanjessaa jiru miidiyaa kanarratti arraba wal arrabsuu waan hin taane keessa oolu dhugaa waaqayyoo. Namni tokko gad jedhee musliimas ta'e gad jedhee quraana isaan dubbifatu kiristaanas ta'e gad jedhee matsaafa isaan dubbifatu. Maayila seetan bakka miidiyaa jechuun miidiyaan kun bakka dhufeeyyuu hin beeku tiktookiin kun dhugaa waaqayyoo. Asirraa wal arrabsaa oolu sa'aatii 24 eessan itti needha. An baay'achaa jiru yeroo ammaa shamarran biyya alaati dhugaa dubbachuuf waan nyaatu dhabee biyya keessatti kan karaattate tiktook irratti viidiyoo tokko argeen ture jechuudha. Ijoollee biyya kana dhufanii shakkala eegugaa isaaniitti kolfa dhugaa dubbachuuf jechuudha.
Kun immoo ati maal aseetti biyyaa ugaa baatu nan hojjedha. Kan nama dhimma hin qabaatin ishii ofii karoorfatan malee ishii namaarra dhimma hin qabaatin dhugaa dubbachuu jechuudha. Garuu immoo maal jechuu barbaada asirratti erga biyya ormaa deemnee oduu hojjenni amma ganaa waan ajjeesa akkas godhatan jilbeeffattee waaqa kee kadhatte dhugaa waaqayyoo irraa dhabdu. Ani maal faan kana jedha seetan bakka dhufee waan hin beekuuf golaan keessaa bahee waan hin beekuuf har'a kanatti fakkaadhee koo duraan dhugaa dubbachuuf warra suura kootirree akkasumarree waan hin beektu jechuudha. Nama akkanaan turre waaqa bakka tokkoffaa waaqa koon kana galgalas ganamas kinoo of ta'ee hin jiraadha. Dhugaa dubbachuuf duraan koo maal jeesitti ma waan intini takka qoxiqqishoo takka dura yoo jechuun intiniidha. Deebisee immoo bakka yaanni kiyya waanti bakka jireenyi koo baxamaa nama jiraatu ofitti fakkaatu gaafa rakkina keessa jirtu rakkinuma san keessatti maal gootase jilbeeffattee waaqa kee kaafaratte dhugaa dubbachuuf namni siin qixxaatu hin jiru. Tokkoffaa waaqayyo irratti yoo of gatte kinoo dhugaa waaqayyo namni siin qixxaatu hin jiru. Nama arrabsuu dhiiste TikTok irraa utaaluu dhiiste yeroo hamma na faarfadha jedhee kan qullaa ofii faarfatu jecha laala qullaa qulqulluu ofii kun maal agarsiisa? Barumsa sin qabu ana haasaa jiru kunis barumsa qabu isaafis barumsa qabu. Tokkoffaa nama tokko yoo dhatte gaafa akkas jetteen si arrabsu ofii fuumaan beektu siin jedhu jechuudha. Kanaaf akkasii anirree kanarraa dubbachuu osoo hin taane baay'ee ulfaata. Tokkoffaa namni si dhagahu hin jiru yeroo ammaa keessa. Garuu immoo kan waaqayyo jaalatu hin jiru eessattuu waa waaqayyo jechuudha. Kadhattee irraa dhabdu waammattee irraa dhabdu dhugaa dubbachuuf yeroo amma amantiidha wal qooduu wal arrabsaa oolu jechuun miidiyaan kun maal aseetan isaan biyya keessa jiran maal hin jedhu seetan dubartoota biyya haaraa ormaadhaaf godhani nama tokko kan maqaa keenya balleessu. Kan qullaa dhaabbatu nama tokko garuu nama tokko illee dubartoonni biyya ani dhugaa dubbachuuf waggaa lama akkas erga silkiin qabadhe dhugaa dubbachuuf garuu immoo miidiyaa hin argu yeroo achi dawalee maatiidha yeroo dawalu silkii jiraatanii akkanatti akkana seedhanii silaalee silkiin qabu ijoollee silkii qabattu tokkoffaa nuti biyya ormaa kan deebisnee roolii keenya yoo hin dubbisnu. Ijoollee silkii waan baay'ee barbaada yeroo san jechuudha itti haasa'uudhaaf isaan garuu immoo jechuun akkasitti gargaaranii si ilaalan jechuudha waaqa. Kana maal jechuu barbaade warri bakka erga gola hormaa deemte erga biyya hormaa deemte koo maal gochuu qabdaa waaqayyo kee kadhachuu amantii kee tokkoffaa amantii kee yoo qabaatte bakka rakkinni hin jirti. Rakkin akka ijoollee immoo kiristaana qoramu hin jiru. Qormaata san keessatti garuu waan hunda gajjate yoo hojjette hin darbiti dhugaa waaqayyo. Fakkeenyaaf yeroo akkasitti ol ba'anii hin tineedhaan kana namoonni baay'een hin dhibbata. Faarfannaa yeroo ammaa qullaa faarfatamu ta'e bakka wanti hunduu wanti faayidaa qabu hin jiru miidiyaa kanarra. Garuu immoo ati fakkeenyaaf namni tokko si arrabsee nama tokkoof deebinan deebisa yoo jette halkasan sistem bultuma deebisan deebistee amma of keessaa baastutti bakka abala akkuma akkasii naan jedha. Maaliif yeroo ammaa koo dur jechuudha dhiira jechuudha caakkaa galee kan lolu bakka caakkaa galee akkasitti hin tineedha. Garuu ammaa immoo odoo jechuudha namni tokko bira dhaqeetoo haa jedheeni anu rifattu jechuudha. Garuu gizee ammaa maal seetan bakka dhiira nama anuma jedhu tiktookra ta'an ilaa odoo si bira ga'ee kuni faayidaa hin qabu. Anuma miidiyaa irra deemaa jiruuf jedhe waan ta'eef kanaaf tokkoffaa amantii walii kabajuu. Warri immoo rakkannee biyya ormaa keessatti akkana of godhu jennu tokkoffaa waan nyaata dhabanii waan dhugan dhabanii ijoolleen rakkachaa jiran hin jiru. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Waan dhugan waan nyaata yoo dhabanuu hin boo'u. Maaliif kuni haadha haadha ormaati alagaan alagaadha. Waan akkasii keessa waan hin darbeeffan jechuudha. Waan dhuguu dhabee waan nyaata dhabee waan akkasii keessa waan hin darbeefi bakka nan beeka jechuudha. Rabbi garuu immoo achi keessatti rakkina isa keessa ta'e gara waaqayyootti yoo boche gara amantii keetti yoo boche dhugaa dubbachuuf butee si baachaa achi keessa jechuudha. Achitti naftu dhugaa dubbachuuf dur namni beeku na beekaan asuma keessattuu jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade isaan gola hormaa keessa jirus gara waaqayyootti yoo boonye gara amantii keenyatti yoo boonye inuma gara biyya keenyatti yeroo ammaa bakka Itoophiyaa keessa hin jira yeroo ammaa
Itoophiyaa keessa gara kana kan dhufu jira. Ani waggaa tokkorree biiroo keessatti hortuu hin jiru dhugaa dubbachuu fi bakka namni gara si ilaalu gara biyyaatti si galchuu fi birrii dirqama birrii kaffaltee galti jechuudha. Dammoo dhuftee as keessa hojjechuu fi birriin hin jiru maadhaan hin jiru akkasii hin jiru jechuudha. Garuu immoo as keessatti waaqayyo yoo kadhatte hin dhabdu kan kee jechuudha. Maali nama caama qulqulluu hojjedhu nyaadhu jedha. Dafqa keetiin waan nama ofitti hin dabarsine jechuudha. Dhugaa dubbachuu kanaafuu waaqayyo nu haa gargaaru kanarratti maafan kaasee waaqayyo nu haa gargaaru hunda keenyayyuu bakka amantii qabnu walii yoo kadhanne amantii qabnu yoo wal bira dhaabbanne bakka keessi keenya nagaa tasgabbii argata jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaade yuutuubii warri maali istiin hangittanii kanaafan kana kaase jechuudha. Kanaafuu waan gaarii hojjette waan gaariidha. Amma yeroo amma TikTok irraa fidanii waan akkas barumsa kan hin qabne kala warra arrabsan abalu ka'ee jedhanii kan hin jedhanii kun dhaloonni maalirraa barata boru jechuudha. Anis nan laala ishiin ani dhalu sunis dhuftee kana laalchi jechuudha. Boru maalirraa barattuma kanaafuu akkasiin jechuun jaaladha. Kanaafuu yuutuubii keessattis nan dhufaan hojjedha wal bira dhaabbanna siin jechuun jaaladha. Kanaaf warra siin tole laayikii share gochuun hin dagatinaa. Piraankiin kiyya immoo guyyaa itti fufee jira siin jira. Piraankiin kan maratu dhaabbata ta'ee itti fufatee hin beeku. Kanaaf silkina jalaa kaasuu iddoo gochuu hin danda'u kaan. Kanaaf akkasiidha. Waan hundaafuu waaqayyo hunda keenya yaa gargaaru wal bira yaa dhaabbannu tokko yaa taanu siin jechuun jaaladha. Kanaaf laayikii godha subscribe godha waan barumsa qabu waan adda addaa yoo yuutuuba keenyatti galakkisne bareeda jechuudha. Tokkoffaa akkoo dhugaa dubbachuuf amma waan ambiraa fideeratti galakkisu faarfannaa namaarratti hin galakkise kopheeraayita natti godha rakkoo tokko hin qabu anaaf jechuudha. Rakkoo hin qabu maaliif yuutuubitti na fayyadamu osoo hin taane bakka irra yoo naa taa'e gaarii. Kun maalidha ergawwan irratti hojjedhu dhabee erga waan barsiisu dhabee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kana wayya isa dhaloonni irraa baratu isa sagalee waaqayyoo irraa dhaggeeffatu wayya malee isa wal arrabsu isa akkasii fidanii warratti galakkisanii faayidaa hin qabu. Kanaaf akkas fakkaata warri na jaalatan immoo laayikii gochuu hin dagatinaa. Yoo kanaanis na jajjabeessitanii guyyaa heettaanus dhufeetina sapiraayisiin godha. Akkasuma caaltooree biraankiin godha giddiin qabaatinaa siin jechuun jaaladha. Waan hundaafuu sinna wajjin hin ta'a malee biraankiin godha. Akkasuma biraankii godhu yoo nagatanii keessa naa barreessamaa baddee yuutuubii keessatti maaliin hojjettu jettanii warra intarneetii warri immoo siin gaddisiisee dubbii kiyya keessatti ifama guddaa isin jechuun jaaladha. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii yoo ishiin jalaa kaaste irratti dabalee piraanki isinii godha. Kanaaf hanga turtii gaarii isinii baata laayikii share gochuu hin dagatinaa. Asirratti maal jechuu barbaade barumsa maal barsiistuu jettanii obsa qabaachuu ijoolleen gola hormaa keessa jirtanii kuttanii TikTok irra geessuu dandeessu. TikTok irra malee namni kanarra gafu hin jiru jechuun jaaladha. Kanaaf obsa qabaadha. Obsa yoo qabaattu wanti hundi dhufa. Isa bishaan qarqara waggaa 30 keessa hin argitan miti. Kanaafuu yoo obsa yoo qabaanne guyyaa tokko hin baane achi keessa jechuudha. Hundi keenya obsa yoo qabaanne gola hormaa kana keessatti waggaa kana hojjennu kun nutti tolee miti dhugaa dubbachuu. Nuuf ta'ee wayii nutti tolee miti. Kun immoo maalidha? Bakka hin jira mitiire. Wanta hunda keessatti kan darbu obsa yoo qabaanne kanaafuu turtii gaarii isiniif haa ta'u hanga yuutuubii biraatti walitti deebinutti viidiyoo biraatiin turtii gaarii isiniif haa ta'u laayikii share gochuu dagatinaa ofiitti yoo waan argatanii kanaaf laayikii